Oromoon gaafa gaaddisa taa'eetiin dubbatu haasofni mataan isaatu walaloodha. Baay'inaan kan ka'u walaloo Oromoo irratti jalqabarraa waan jiruuf jireenya isaa keessatti hawaasni itti fayyadamu dhimmoota qabxii ijoo walaloon sun dabarsuu barbaadu waliin qabannedha kan ka'u. Ergaa biraa baatee haa dhufu malee warra isa cinaa jiruuf jechoota yookiin gaaleewwan isa cinaa jiruuf tumsa godhu qaba. Yeroo hawaasni keenya ni deemna jedhu ni teenya jettanii barreessina. Yeroo hawaasni keenya ni kaana jedhu hin sakaalina. Wanti irraa asitti wal keenyaa fi hojiilee barreessaan Yaasoo Kabbabaa hordofaa hanga ammaatti maxxansan keessaa kan dhiyoo kana gabaaf dhiyaate deemu walaloo siifan mata duree jiru maxxanfame irratti marii taasisuu fi immoo pirees riiliizii gochuu fi akkuma beekamu kana dura barreessaan kun yookiin ogummaa hedduu qaba. Barsiisaa seenaatii fi afaaniitiin barreessaa seenaa asoosamaa sirbaa yaadaloo kanatti daayireektara qorataa hojiilee adda addaatiin uummata wajjin wal beekaa ture. Hojii isaan biraa kan uummataaf dhiyaatu keessaa tokko kitaaba miila shakuskini jedhamu inni lammataa mariiraas gadii kan immoo yeroo dhiyoo kana siifan hin dura maxxanfame asoosama kitaaba dibaa kan uummata biratti fudhatama olaanaa argate akkasumas yeroo dhiyoo kana immoo walaloo siifan jedhu kan amma irratti marii taasisuuf deemu kana uummata isaatiitti dhiyaatee jira. Gara fuulduraattis hojiilee gurguddoo kitaabota seenaadhaan wal qabatanii fi kan biroo barreessaa jirudha. Kanaaf har'a xiyyeeffannoo kennee fi kan marii keenya irratti taasifnu kitaaba siifan walaloo kana ta'a fi wantoota isaa wal qabatan ta'a. Asirraa waltajjii mijeessuun marii kan nu gaggeessan wal simbarsiisuudhaa fi ana raayyoon eegalee ani Boonsaa Tolaa jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaadha. Isaan lamaddi jiran immoo obbo Roobinaa Shumii jedhamu barreessaadha. Akkasumas waldaa barreessitoota Oromootti barreessaa ta'anii tajaajilaa jiru. Inni qarqarachaan ta'an obbo Qulqulluu Ijoo jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadha. Haaluma kana marii keenyaatti ceena jechaadha. Wantoota marii keenya gaggeessan namni akka mari'atuuf tolu gaaffilee kaasuudhaan kan qajeelchan isaan ta'a gara isaaniittan isa dabarsaa jechaadha. Kanaaf obbo Qulqulluun kan waltajjii gadhiisan waltajjiin maali obbo Qulqulluun gaaffilee kaasuudhaan marii keenyaatti nu tursiisu. Tole galatooma egaa dhimmi har'a walitti dhufuun dhimma kitaaba walaloo siifan jettu gabaarra ooluuf jettu kanadha. Dhimma kanarratti mari'achuuf yoo deemu haala waliigalaa kaasna jechuudha. Haala waliigalaa yeroo kaasnu gara qabxiilee adda addaa marii qabxiilee adda addaa saayinsii walalootti hin deebina. Walaloo Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa yookaan gaariidha. Akkaataa ittiin beeknu walaloo Oromoo jechuun maal jechuudha, achii dhufteensaa maal fakkaataa yoo jennu iddoo lamatti baastanii yaada keessan kaasuu gaarii dhedhee yaadaa. Walaloo Oromoo maal fakkaataa, qabiyyeensaa, bifiyyeensaa, miidhaginnisaa, akkaataan inni itti hawaasa bira ga'u maal fakkaataa walaloon Oromoo, walaloon barreeffamaa Oromoo maal fakkaataa,
afwalaloo Oromootiin garaagarummaa qaba moo wal fakkeenya qaba? Maaltu wal isaan fakkeessa? Maaltu gargar isaan godha? Jennee ija lamaaniin kaasuu dandeenya. Ija lamaaniin yeroo kaasnu immoo qabiyyeesaa fi bifiyyeesaa kaasuu ni malla jechuudha. Kanatti aansee roobinaan waanuma kana wal qabatu nu kaasa. Kanaaf haala waliigalaatiin walaloo Oromoo jechuun maal jechuudha? Mee akkamitti hubattu isin kan jedhu irraa kaana yaada irratti kennitu, yaada isin irratti kennitan adeemsa keessa nuti yaada mataa keenyaa itti kennaa, yaaddeebii itti kennaa deemna jechuudha. Kanaafuu waltajjiin isiniif banaadha. Qabxii kanarratti xiyyeeffadhaatii walaloo Oromoo jechuun maal jechuudha? Gama afwalaloo isaatiin, gama walaloo barreeffama isaatiin, gama walitti dhufeenya isaan jidduu jiru, qabiyyee isaanii, bifiyyee isaanii, jechoota isaanii, qindoomina isaanii, yaa walaloo afwalaloo Oromoo, yaa walaloo barreeffamaa kanarratti xiyyeeffatanii yaada keessan isaan akka nu kennitan gaafanna. Oromoon gaafa gaaddisa taa'eetiin dubbatu haasofni mataan isaatu walaloodha. Eebbarraa qabee murtii gaafa muruu, gaafa tumaatumu, gaafa mammaaku walaloodha. Walaloodhaan yaada isaa uummata ibsachuu danda'u. Egaa kana gaafa walalootti finnu namootan kana bu'uureessan ni jiru. Bu'uura isaanii yayyaba ogbarruu yookaan gamanaatiin ka'an. Keessattuu Asaffaa Tafarraa barsiisaa guddaadha. Fageenyatti beekaa kitaabota isaatiin. Kanarratti waan Oromoon afaaniin haasa'isan gara barreeffamaatti, gara ogbarruutti fidee falaasamoota addunyaa irratti fudhatama qabaniin yookaan immoo yaadrimee fudhatama qabaniin walitti simsiisee nama kitaabarraa yookaan immoo barreeffamarraa akka Oromoon walaloo isaa dubbisuu danda'u kan godhan Anaaniyaa yoo ilaalu, Edanas yoo ilaalu waan guddaa irraa argina. Kanarraa ka'uun akka asoosamaati yookaan immoo akka barreeffamoota roga biraatiin actually tiyaatirri ammaan tan guddinni isaa hangana jedhamu yookaan immoo fiilmiin wanti fiilmiidhaan jechuun diyaalogiin geggeeffamee jiru taatus asoosama barreeffaniif roga biraa irratti kan barreeffame walaloon akka lammataatti ilaaluu ni dandeenya. Ijoolleen barreessitoonni waloowwan Oromoo hedduutu jiru ni barreessu. Arrallee egaa hagaan beekutti naannoo yuunivarsiitiiwwanii fi dameewwan yookaan muummeewwan afaan Oromoo irraa quban qabu haga isaanii keessa xiinxalameetiin wanti beekamu dhabamuu baatus arrallee maddi walaloo yookaan immoo og walaloo ta'uu danda'u uummanni Oromoo ni jira. Uummanni Oromoo kun gaafa boo'icha isaa, gaafa gammachuu isaa, gaafa jigii walitti ba'u, gaafa jijjiiramni siyaasaa yookaan immoo gaafa jijjiiramni hawaasa dinagdee uummata keessatti uumamu yaada isaa akka salphatti akka yaadatamutti akka salphatti immoo yaada isaa ibsachuu akka danda'utti walaloodhaan dhiyeessa. Kana kan keessaa waraabbatamu kan keessaa fuuneetiin immoo gara barreeffamaatti finnu immoo kalaqa akkanaa immoo rabbiin namoota tokko tokkoof kenna. Namoonni kunniin kan keessaa waraabbachuu danda'anis jechuudha. Mee akkuma salphatti gaafa daa'imman taaneetiin actually daa'imman taanee beekuu dhabuu dandeenya. Gaafa hawwatiin keenya daa'imman faarsan, gaafa daa'imman sossoba daa'immanii yoo ilaalu walaloo guddaadha keessatti akkam godhanii akka daa'ima san faarsan, daa'ima san attamitti akka leellisan, oguu quraan cabsanii oguu galan, oguu gabaa baanii gabaa deebi'an, oguu amma even manni baaburaatu ni jira dhakaa baaburaatiin oguu midhaan daakan walaloodhaan attamitti akka daa'ima isaanii faarsan, sossoban akka jalaamboonni akka godhan yoo ilaallu ammas as deebinee immoo gaafa eebba Oromootu ilaalu eebbi Oromoo mataan isaatu walaloodha. Akka inni jedhe walaloon kun madha'uu kan danda'u jalqaba irrattis gidduuttis yookaan dhuma irrattis jedheera. Kanneen sadanuu kan guutuu danda'u eebba tokko keessatti argachuu ni dandeenya. Booranas buunu
Arsiis bu'uun Shawaa keessas dhufu Wallaggas bu'uun kun maanguddoon Oromoo martinuu kan ittiin beekaman. Gaafas afaan Oromootu ni jijjiirama. Amma akkanatti haasofnu kanaa miti. Gaafa murtii gaafa akka Tsaggaayeen jedhe san gaafa murtiif mammaaksa gaafa eebbaa gaafa tumaa san afaan Oromootu gara walalootti jijjiirama. Walaloo kanatu gara ogbarruu gara barreeffamaatti dhufe gara walaleessuutti dhufe. Kana keessatti siifan qooda guddaa fudhatte. Maaliif qooda guddaa fudhatti jedheetiin haasawaa akka dura jenne madda guddaa burqaa guddaa san keessaa siifan waraabamtee jirti. Itti aanseetiin siifan isa dhaabbata barnootaa keessatti digirii lammataa ittiin qabatisan immoo isa fuudheetiin maal diqaalessuwaa jedhumoo walitti firoomsuu godhee isa afaaniin dubbatan isa ummata keessaa bahe maddisan fideetiin immoo magaalaa keessatti oolee jira. Magaalaa keessatti waan dubbifamu ta'ee jira. Kana nu badhe ulfaadha. Walaloo Oromoo jennu hololos barreeffama hololos yaaduu nu gaafata jechuudha. Af walaloo Oromoo yoo kaasnu durduriis yaadachuu nu gaafata jechuudha. Walaloo Oromoo ija lamaan olaallee af walaloo isaa ilaallu barreeffama isaa ilaallu. Af walaloo Oromoo yoo kaasnu bifa sirbaatiin irra jireessa kan darbu sirba afoola sirba aadaati jechuudha. Qabiyyeensaa haalli itti dhiyaatu sirbaa ta'u malee walaloodha haalli inni ittiin darbu bifa sirbaatiin darbaa. Qabiyyeensaa maaliidha wanne qabiyyeensaa dhimma hawaasaati. Baay'inaan kan ka'u walaloo Oromoo irratti jalqabarraa waan jiruuf jireenya isaa keessatti hawaasni itti fayyadamu dhimmoota qabxii ijoo walaloon sun dabarsuu barbaadu waliin qabanneedha kan ka'u. Waa'ee naannoo teessuma lafaa qilleensi waan adda addaa wal ka'uu danda'a achi keessatti. Waa'ee meeshaa manatti itti fayyadaman ka'uu danda'a. Ishuun yookiin dhimmi xiyyeeffannoo walaloo af walaloo Oromoo keessatti ka'u dhumarratti dhufaa jedhama yeroo baay'ee kanas akkaataatti ilaaltan. Fakkeenyaaf kan shamarran Oromoo fudhanne yaa muraa shunkurtii birrii caala jettee taatilmoo urgurtii jedhu ingicaa yookiin qaammee keessatti. Muraa shunkurtii sun maal godhaas keessaa yoo jenne egaa shamarran hojii isaaniitti waan wal simsiisu jechuudha. Hojii isaanii keessatti muraa shunkurtii waan hojjetan sana kaasanii garuu maal kaasuu barbaadanii birrii caala jettee taatilmoo gurgurtii fedhii malee heerumsiisuu sana balaaleffachuu ta'a jechuudha. Karaa biraatiin wallee keessatti kan kawaalaan makiina nawaara kaasee Jimma Abbaa Jifaar bu'uu fi ka'yoon afaan akaatee ani foolisii ta'uu fi foolisii mudhii kanniisaa sii jedheen barumsa dhiisaa dhimma kana keessatti makiina nawaara kaasee Jimma Abbaa Jifaar bu'uu fi daandiin gara Jimmaa deemsisullee daandii akkamii akka ta'e kan agarsiisudha. Jimma gara Jimmaa namoonni illee akka deeman kan agarsiisudha. Deemni joorni sana wajji wal qabateeti. Kabraa ka'yoon afaan akaateen foolisii ta'uu fi foolisii mudhii kanniisaa sii jedheen barumsa dhiisa sorgof sokolleef keessaa qaba. Foolisii mudhii kanniisaa kanniisnu sun xiyyitiidha. Xiyyitii mudhii foolisii irra jirtu. Ka'yoon afaan akaateen foolisii ta'uu fi yoo jedhu garamitti ka'u laata? Waraanaaf ka'uu ta'uu danda'a. Dhimma biraatiif ta'uu danda'a. Dhumarratti an dhufe garuu poolisii mudhii kanniisaa siif jedheen barumsa dhiisa kan jedhu suni tokko shii jaalatee fi tokko poolisii sanaaf ta'uu danda'a. Waldiddaa poolisiif nama weeddisu san jidduu jiru. Kanaafuu amala af walaloo Oromoo jennumee kanneen kaase kana lamaan keessatti akkamitti ilaaltu achirraa kaatanii yaada kennuu dandeessu. Kabraa jechoonni itti fayyadamu. Jechoonni af walaloo Oromoo maal fakkaata? Tokkoon isaanii humna guddaa qabu. Humna guddaa qabu jalqabaa qabee gadhuma. Kan biraa mana rukuttaan isaa dhumarra qofa miti jalqaba irratti illee ni dhufaa jidduutti ni dhufaa amala muuziqaatiin kan guutamedha jechuudha.
fakkeenyaaf isas tokko sinii dabala magaal kaloo lixee barii gangalataa magaaltittii lulee mudhii sansalataa jedhu shamarran wal faarsan magaalinaan bifa magaalaaf gatiin uummanni Oromoo kennu achi keessatti baay'eetu magaala wal qabatee sirboota Oromoo keessas jira. Magaal kaloo lixee barii gangalataa magaaltittii lulee mudhii sansalataa lulee jecha cimaadha miidhagina addaa kan ibsudha. Mudhiin sansalataa yeroo baay'ee dubartii furdoomoo qalloodha kan leellifamu. Dubartii qalloodha kan leellifamu. Qallina ishii magaala ishii bifas akkasuma magaala kan leellifamu. Miidhagina magaalli iddoo guddaa qabaa qallinni iddoo guddaa qaba. Kanaafuu amalli afwalaloo Oromoo maal fakkaata? Walaloon barreeffama Oromoo maal fakkaata? Mee kanarratti hundooftanii wal bira qabdanii barreessitoonni ammaan kana walaloo Oromoo barreessaa jiran haaluma afwalaloo sanaan haldheenya isaa sana hordofanii deemu moo qabiyyee isaa sanumaan deemu moo bifa addaatiin haalli isaan itti dhiyeessaa jiran jira laata? Akkaataatti haga yoonaa dubbistanii wal bira qabuu dandeessu. Tokkoffaa sarara gara jalqabaa irratti dhimmoota waliin qabanne dhimma barbaadame sana waliin qabanne kaasaaf walaloon Oromoo. Walaloon barreeffama Oromoo sanumaa wal fakkaata moo garaagarummaa qaba? Kanaafuu walaloo Oromoo fi walaloo barreeffamaa Oromoo maaltu walitti fidaa maaltu adda godhaa kan jedhu bifa isaatiin filannoo jechootaa isaatiin haldheenya isaatiin qabiyyee isaatiin wal bira qabdanii lachuu akka nuu kaastanidha qabxii mariin jalqabaa jechuudha. Amma yaada gara keessanitti hin deebisa. Walaloo aadaa kana keessatti kitaaba tokko guutuu ta'uu danda'a. Waan baay'ee dhiphatu walaloo dhufa. Boo lamaa takka gadaatu maal jedhe dhugaa gabbisa yoo gadaa faarsanii yaa odaa iddattii lagaa yaa gadaa hidda waaq lafaa laala walaloo kana yaa odaa iddattii lagaa odaan naannoo kam marga yeroo hunda naannoo lagaa marga yaa gadaa hidda waaq lafaa walaloo kana lamaan keessatti odaan maal akka ta'e gadaan immoo seera uumati seerri uuma jechuun waan namni tumuun miti waan seera uuma itti dabaluu hin danda'ani baas jallisuu hin danda'ani seerri suni seera waaqaa lafaa yuunivarsaal yookiin lafaa fi urjii illee fakkeenya dheersi giraafiitii yookiin yoo waan hunda fudhanne wantoonni sun seera lafaati. Dhihuu fi bari'uun seera uumati seerri sun seera waaqaa lafaati. Laala walaloo kana lamaan keessatti kan takka jechuun anamma walaloowwan yeroo baay'ee kitaaban barreeffaman fi walaloowwan ammayyaa kana gaafa laalu homa aaraa tokko irraan argu tuffachuu koo miti waan inni jechuu barbaade sun ufuma jira abstraaktikal keessa hin jiru wanti waan komachuu barbaade sunis ifuma jira waan jechuu barbaade sun ifumatti mul'ata. Fakkeenyaaf haadhatii anan jaallaa dammini mi'aa oduu jedheeti wanni jedhe loojikiidhuma waanuma duru jiru maal lamatti walaloowwan baay'een akka waan akkasiiti walaloowwan amma barreeffama keessatti arginu. Walaloowwan durii garuu uummanni keenya itti fayyadamaatiin turanii walaloo yeroo baay'ees mana sirrukutu. Walaloowwan sirboota keessa jiran hoolaalle baay'een isaanii zigzaakiidha. Zigzaakii tokko dabree tokko irratti mana rukuta. Ammas walaloo tokkoon fakkeenya isinii kaasa. Yaa amartii quba bulguu guudha laala wanni ishee yaa amartii quba bulguu yaa meetii baajifaarii walitti nuuf walaloowwan kun lamaan yaa amartii quba bulguu yaa meetii baajifaarii yaa marartuu akka lubbuu yaa asheetii akka midhaanii si dhuguuree akka bishaanii jechoonni kun akkamitti akka mi'aan laal warra utaalatiin deeman absaala keessatti foollee keessatti yookiin geerarsa keessatti gaafa walaloo laallu nama saafaarsu nama saawwanni jedhu jechaan suuraa kaasee namatti agarsiisa walaloowwan durii geerarsoota durii yookiin wantoota dura yeroo adamoo ba'anii ajjeesanii akka itti ajjeesee fi bineensi sunillee amma ga'uu fi akkamitti akka darbatee waraane hunda jecha saniin suuraa kaasee namatti agarsiisa. Afaan Oromoo keessatti jechoon naga sana humna qaba. Waa'ee walaloo afaan Oromoo kanaa fi waa'ee Oromoo gaa dubbatameera tokko kan mana jedhan ka'a. Hayyee walaloodha. Walaloon meelodii qaba. Walaloo kanaa fi hawaasa koo kana gaa yeroo walitti findee ilaallu asaffaa mee acha dabarru mee
hubaa yookaan bililleen walaloo barreessi jedhu as tirgannoo fudhachuu dandeenya. Waattu immoo Dooktar Maamar Rashaad bira gahe walaloo fi hawaasi kun walitti dhufeenya inni qabu kan raawwanna. Muka biyya hin jirretti maqaan moggaasanii jiru. Walaloon aadaa keenyaa jechuudha. Hanga dhufnee kitaaba walaloo amma nuti dhumaata irratti qabnu siifanidha. Hanga as geenyu irratti garuu kan amma siisa ifaa kaase wanna wal fakkaatudha. Inni Oromoon afaan jechaa ture sun wal fakkaatu. Meetii abbaa Jifaarii. Intala Jifaarii jedhamtu faa qabataa bee. Hanga as geenyutti. Hanga as geenyutti waan tokko hundatti tole. Ishee soorgoof sookoo jedhamtu kanatti natti mi'aaye. Dhimmichis dhimma masiifan kana waan ta'eef. Abbaa qabda abbaan barreessu. Laga marqaa jedhamnaan hundumtuu boojjitoo guura hin taatu. Abbaa qabdi. Waliin borcaa deemuun sun natti mul'ata. Abbaa qabdi. Abbaan sunoo isa akkas jedhudha. Lawweetu jira. Maatiitu maatii bitaa mirgaa jedhee kaawwadha. Asirraan dubbise. Foon abaluutu lagatiitu wajjin hin nyaatu. Daabboof shiroo garuu wajjin nyaata. Foon isa foon gabbisu sana garuu wajjin hin nyaatu. Foon abaluu abbaa qabdi kan barreessu jechuudha. Abbaa qabdi. Kanaaf walaloo fi Oromoon walitti dhufeenya ni qabu. Odeeffatu walaloodha. Jarraama sana keessa kanneen barreessan immoo kaafanneerra immoo. Har'a maaliif kitaaba barruu kan hedduminaan bahu jira. Kan walaloo maaliif haphata? Kana yaasufaan gaafa dhagaa. Kabroo immoo walaloo jechuun jecha lamaan kitaaba peejii 200 haasa'u erga ta'e inni barreessu kitaaba seenaas inni barreessu kitaaba kabiroos inni barreessu keessatti walaloo peejii ittiin guuttachuuf keessa galcha. Walaloo hagam akka nuti walaloo keenya tuffachaa jirru. Kanaafuu mariin akkasii kun barbaachisaadha. Garuu waan dubbannu taanee immoo argamu. Yaasoon gaafa dammas. Caalaa wajjin foon nyaata ta'e gammachuu wajjin immoo gammachuu waan isaa wajjin foon hin nyaanneef shiroo nyaata ta'e anaaf barreessaamti jechuudha. Kan jennu sana taanee argamu. Qulqulluun na faarsee na jibbee. Walaloo ስለኝ ለከን ጋዚ ጸጋይ ቤት ማሎ ቤት አለያ ጨለንቆ ኪቻቦ ኪጀልፊች አዩ ከለቻ ዋከኑ ከብጂ ጨለንቆ ሰነ ከዚ ጀልዴስ ጅራ ይሮሰን እንቤኮን የጀልዱ ከለቻስ ሙጅራሚ አዩ ከለቻ የጀልዱ ከለቻ ኤሳቢስ ባልደ በርፈቹ ይሮሰን ዋው eenyutu barreessa gaa walaloon aadaa keenya hayyee aadaa keenya hanga dhufnee siifan keenyatti maalirra jirra maaliif maal gochuu qabna fooniif shiroo wajjin wal maknee deemaa jirra moo isaan furdus dhiifnee bichaa jirra moo maal gochuu jirra mee kanarratti haasu walaloon kanuma keenya Dooktar Maamar Rashaadiif kan doktariin kabajaa kenname maal waan ta'eef walaloon Oromoo maal fakkaataa yoo jedhu walaloon Oromoo anaaf Oromoo fakkaata
bifuma Oromoo fakkaata. Really. Oromoon immoo eenyu? Inni Oromoon goota. Oromoon hayyuudha. Oromoon saba dalagatee jiraatudha. Amala Oromoo qaba. Walaloon Oromoo eenyummaa Oromoo qaba. Amala Oromoo qaba. Gootummaa Oromoo qaba. Beekumsaa Oromoo qaba. Walaloo Oromoo keessatti wisdomii Oromoo hedduu argina jechuudha. Yoo galle. Fakkeenyaaf wala jechoota kana jedhee qorannaan irratti dhiyeesse ammaaf kan sin dhiyeessu walalootiin osoo hin taane fakkeenyaaf bakka tokko biyya tokko deemtee jecha Oromoo tokko yaadatta waan inni jedhu yeroo yaadattu Oromoo maal akka inni ta'e guututti yaadatta caaltee sabni kun warra kaan irraa qabu sirriitti hubatta jechuudha. Kanaaf walaloon Oromoo akkuma har'a reefu jaalawwan as keessaa kaasan jedhani miti. Walaloon jechuu koo maal jechuu barbaadeen akkuma barreessitoonni gaggaariin dhufaa jiru itti dhufna waa'ee barreeffama haaraatti gaggaariin dhufaa jiru akkasumas immoo kan of promote gochuuf dhufan jiru. Oromoo promote gochuuf otoo hin taane of promote gochuuf. Akkanumatti maqaattiin argachuuf warri dhufan hedduutu jiru. Sababa garaagaraaf dhufa namni gara waan kanaatti. Inni kan kennaa qabaatee kennaa uumamaa qabaatee dhufa. Inni kaan immoo beekumsaasaas barumsaan argatee dhufa. Inni kaan immoo lamaansaa wal faana qabatee dhufa. Sababa garaagaraan dhufa. Haa ta'uuti walaloon abbootiin keenya geerarsa keessatti kaasan mirriiga keessatti kaasan nama dinqa baay'ee ulfaatu walaloo har'aa wajjin wal barqabnee gaafa laallu namatti rakasa baay'ee natti rakasa gaafan dubbisu jechuudha walaloo durii gaafan xiinxaluu fi walaloo har'aa gaafan dubbisu natti rakasa haa ta'u yeroo har'aa garuu dhugumatti barreessitoonni ciccimoon dhufaa jiru galata waaqaati. Really? Keessaafuu anis kitaaba siifan kana dubbise abdii guddaatu natti dhaga'ame. Abdii guddaatu natti dhaga'ame. In fact qaamaanis beekaa namichi garmalee bilchaataadha barreessaa kuni. Caalaatti immoo isan beeku caalaa hojiitiin isa argadheera. Kanaaf hedduutti gammadeera. Achirratti boodarratti itti dhufee yaada kennuu nan danda'a gaafa wanti kun. Walaloon Oromoo barreeffamaanis ta'e afoololootiin yoo ta'e bifa salphaa ta'een yookaan amala salphaa ta'een tokko ergaa dhaama lama akeekkachiisa sadi xiiqii uuma warreen kana fakkaatan ni jajjabeessa ni kadhata ni galateeffata. As keessatti tarii yaadan kaane wanta ni dabalu keessuma afoololoo Oromoo keessatti bakki yeroo taatonni jechuun kaaraakteroonni walaloo keessatti dheeraman iddoo guddaa laatamaaf. Iddoon yookaan bakki maqaa dhaamu ergaa guddaadha qaba. Saniif yeroo baay'ee walaloowwan ani dhaga'u keessaa barreeffamaanis yeedalootiin ta'anii bifa sirbaanis kanneen ka'anii barreesseen fide for sure. Bara salaaleen bitaa koloniitiin qabamee bara daangaa sarbamee eenyummaan irraa haqamee maal jedhu turanii egaa inxooxxoo dhaabatanii caffee ilaaluun hafee finfinnee loongeessanii horoo baasuun hafee odoo daalatti irratti yaa'iin gullallee hafee gafarsatti darbanii qoraan cabsachuun hafee hurufa boombii irratti jabbilee yaasuun hafee kora dhagaa araaraa jaarsummaa taa'uun hafee barra jarri dhufanii loon keenyas dhumanii bara mashashaan dhufe birmanummaan hafeedha.
as keessatti wantootni nuti ilaallutu jira. Inxooxxoorri gaara. Look how they used it. Akkamitti akka isaan fudhatan ilaala. Inxooxxoorra dhaabannaan gullalleerraa kaasanii galaaniin hamma barbaadan ilaaluun danda'ama daangaa malee. Egaa sanaafidha falaasama kan nuti jennu. It's full of philosophy. Egaa philosophiin warri saayinsii akkatti kan understanding of wisdom qaroomina hubachuudha. Falaasamni qaroomina or civilization or wisdom kun qaroomina irra waan caalu. Wanna kennaa ta'e tokko hubachuudha jechaadha. Kennaa dhokkataa ta'e tokko hubachuudha jechaadha. Oomoon saniin guuteetu kan inni barreessu. Gaafa Inxooxxoorra dhaabatanii asumaa gadee galaaniin ilaalu. Asumaa gadee gullallee kanarraan kaasanii asii gadeedha ilaalu. Finfinnee geessanii hora obaasuu tafeedhan. Finfinnee kaasanii biratti hora maqaa dha'ani. Amma naannoo Filoo jennu kan jechaadha. Horadha. Hora jechaan bishaan ho'aa ashabummaa qabu keessaa jechaadha. Loon san dhugdiin gabbatti jechaadha. Egaa sarbamneerra mirgatti dhabneerra kanaaf loon keenya horan argattu jechaadha. Callisanii daarektali dubbachuu danda'u turan. Jechootumti tokko tokkoon kaasantu hiika qabaaf itti deemee kaasaa jira. Horarratti jaarsummaan hin taa'u. Kanaafidha malee jaarsummaa teenyaa jedhu turan. Urufa boombii irratti jabbilee yaasuu naaf jedhan. Kanaaf majjaan meedaa hin jechaadha. Achirratti jabbilee yaasanii marga babbareedaa achirratti dheechisu turan jechaadha. Akaaraa irratti immoo jabbilee yaasanii jaarsummaadha taa'u. Look, wantoota tokko tokkoon itti deemamu hunduma irratti jechaadha. Wanta koraleet ta'u. Bakka tokko irratti wanta ta'u malee wanti hin taane hin ka'u jechaadha. Kanaafidha philosophy kana ni jedhuuf jechaadha. Gafarsatti darbanii qoraan cabsachuu nafe. Maaf waa'ee jaarsummaan kaasne jechuudha. Maaf waa'ee horaan kaasne jechuudha. Miti. Sababni isaa achitti deemanii achi qoraan cabsatan malee achirra deemanii jaarsummaan teenye jechaadha. Oromoon dura achitti jaarsummaan taa'u jechaadha. Kanaafidha filoosofiitiin kan guutamen. Kan ammaa wajjin yeroo ilaallu walaloowwan yeroo ammaa barreessaman hunda hin jennu ammas. Exceptional hin jiru warroonni istaandardii guddaatiin wantoota kana wajjin wal simanii barreeffaman jiru garuu baay'een isaa garuu akkaataa mana rukututti jechuun jechootaaf sagaleetiin dhuma isaanii wal fakkeessanii barreessuutu jira. Qulqulluun gaaf sila kaastee kan duratti barreeffamu maybe sarara tokkoffaarratti sarara lammaffaarratti wanti barreeffamu wanta waliin fakkaanne barreeffameeti ergaa barbaachisaa sanitti fidu. Mana rukuta garuu. Kan nama dhibu immoo sararoonni jalqaba irratti barreeffaman ergaa dudduubaa wajjin warri waliin qabanne fakkaatan mataan isaanii immoo ergaa hambiraa qabu. Kanaaf walaloo tokko keessaa ergaa 4-5 oltu jira jechaadha. Isayyuu dandeettii nuti hubachuu qabnuutiin. Amma immoo barreeffamaan warri jiran mana rukuchuutiin warra baay'atantu jira. Warri anama walaloo yeroo dubbisu warri garmalee impress na godhan jiru. Warri garmalee keessa kootu qantu jira. Kanaaf walaloon Oromoo wanta isaa wajjin wal qabata. Asheerufoo seenaa torban ashee irratti maybe beekna ta'a hundumti keenya irratti. Torban ashee kan jedhamu asheerufoo kan asuma salaalee yaa Waaqayyoo jedhe gaafa kadhatu. Yookaan bishaan naa dhoosee yookaan immoo anaan na dhoosee is not a ballot jechuun waan nuti wanta afuufamee dho'u mitiin yookaan bishaan naa dhoosee yookaan immoo anaan na dhoosee maaf jedhe barsanii maybe gogiinsatu uumame bishaantu dhabame. Kanaaf waaqni illee kadhaasanii dhaga'ee ta'e springii torbatu baheedha burqaawwan torba bahee kan amma yeroo ammaallee magaala sulultaaf
madda bishaanii jedhamee kan amanamu isaan jechaadha. Egaa gaafa kadhatullee akkas jechaadha. Gaafa ol eebbisullee akka kan walaloodha kan Oromoo. Gaafa ol eebbisullee jechaadha. Kanaaf jiru barreessitoonni yeroo ammaa kana wanta sana dhaalanii kan afololoo sana dhaalanii ergaa sana bifa sanaan kaahuuf warri yaalan warri barreessan jiru. Garuu still wanta hojjetamuu qabutu jira. Still wantoota kana duubatti revise gochuu qabu barreessitoonni Oromoo jedheen amana. Baay'ee egaa waan lamaan kana nuti jedhee kanaaf immoo CVdhaa fi kitaaba amma gabaaf dhiyaatuuf deemu waan ta'eef dubbisuu fi dhaggeeffachuuf si dandeera. Siifan maal fidee dhufee fi wantoota hafanii wal qabatee roobina shuuntas. Waa'ee yaadaa irratti jecha takka kitaaba guddaa tokko barreessuudha. Wanti jedhamee dura ka'e ittaansee isa ifaan asii kaasee walaloon Oromoo anaaf Oromoo fakkaata. Yes, Oromoo fakkaata. Kanaaf isinis amma walaloon kaleessa ture abbootiin keenya kan jechaa turan af walaloodhaan kan daddabarsaa turan har'an jiru kan jettan isaan suni walaloo isaaniiti. Nuti isaan akka raaceetiitti qabanneeti gara warra dhihaa osoo hin laaliini isa san qabannee gara fuulduraatti dhufna. Isaan irra dhaabbannee isaan sun karaa osoo nu qabsiisuu baatanii har'a nuti jirraa hoo gama walalootiin waan sanitti dhufna. Kanaaf isa asii obboleessi kiyya boonsaan kaase af walaloo durii san keessa qooddattoota achi keessa jiran irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamaa jedhama. Fakkeenyaaf asirratti isinitti himaani yeroo itti abbootiin warri humna qabneedha humnallee hin qaban hin jedhuuni yeroo san uummata akkamitti akka hunkuraa turan uummanni maal jedhee akka ibsachaa ture namoonni naannoo sanii beekuu dandeessu. Kurfaa jaankaa naga'oo in koran malee bu'an oolanii jabaadhu yaa ilma namaa in turan malee du'an oolanii. Kurfaa jaankaa naga'oo kuni akkuma isin jettan ergaa biraa qabatee deema. Garuu as keessatti ergaa biraa baatee haa dhufu malee warra isa cinaa jiruuf jechoota yookiin gaaleewwan isa cinaa jiruuf tumsa godhu qaba. Gama birsagaatiin adda dureedhaan walaloo tokkorraa barreeffama biraatiin addatti wanti nuti eegnu inni guddaan birsaga walqixa ta'e fakkeenyaaf bo'oon inni duraatii fi inni lammataa birsaga walqixa ta'e jira taanaan yeedaloon hin uumama. Yeedaloon achi keessa jira yoo ta'e birsagni jira jechuudha. Birsagni jiru taanaan wanti yeedaloo uumsisu hin jiru santuu dhama akka horatu akka mi'aawu jaalannee akka dubbisnu ergaasaas keessaa fudhachaa akka laallu nu taasisu isa. Kanaaf as keessatti immoo jabaadhu yaa ilma namaa in turan malee du'an oolanii kan jedhu irratti ergaa maal dabarsa waan kan hacuuccaan waan ta'ee duuba jirti jechuudha. Hawaasa kana bira hawaasa kana jedhu san duuba in koran malee du'an oolanii jedha. Wanti dhaabbataan hin jiru lafa kanarra. Wanti dhaabbataan osoo jiraate nu sarraas hin jirru turre. Kanaaf ittaansa amma gara oniitti yoon dhufu akkasuma oliiqaa dingilbookaa waan jedhamu tokko jira. Amma oliiqaadhaaf kan sirbame facaasaa heexoo dhugu iddoo butaarra bulu lafa abbaan mijeeffatee michuu dubartii buluun qixxiixaa dingilbookaa oliiqaa galaafate sirba amma daa'imaaf taphaa simbiraaf lubbuudha isa jedhamu sani warra kakaaniif warra waan keenya hin beeknee fi sirba ta'uu danda'a yookiin immoo akka bashannanumaaf waan ta'u keessa garuu waan sussuuqnee ta'uu dabarsinu qabna. Hawaasni keenya akkas gochaa ture. Kana isa xiyyeeffannaa karaktiriiwwan yookiin qooddattoota
walaloo yookaan af walaloo keenya durii irratti kennamaa turan hubachiisuu fi karaa tokkoon waa'ee jechootaa kanan kaasee isa walaloon Oromoo jechi tokko furdina isaa waan akkasii filannaa jechootaatiin waan wal qabatuu fi kanan kaase. Kan biraa walaloo tokko fakkeenyaaf walaloon Oromoo har'aa maal fakkaata kan jedhuu fi ana walaloon Oromoodha kaleessa akkas jedhaniitiis ittiin walaleessaa turani warri darban har'a nu akkam gochaa jirra saayinsii isaa wajjiniin akkamittiin walitti finneet immoo maal jechaa jirra warri dubbisu walaloo kana akkamittiin maalirra taa'eeti kana jedheeti nutti himaa jira. Fakkeenyaaf jalqabuma dubbisaan tokko hiikni barruu tokko sammuu dubbisaa keessa jira waan jedhamu jira. Inni nani hiikadhe qulqulluun kallattii biraatiin ilaaluu danda'a. Boonsan kallattii biraatiin ilaaluu danda'a. Hiikni sammuu keenya keessa jira. Quuqama keenya dhukkubbii keenya wajjin wal qabsiisna hundi keenya. Tarii naannawa tokko dhukkubsanna taanan dhibeen keenya tokko taanan walitti dhiyaata hiikni keenya. Ittaansee walaloo kana irra deddeebinee gaafa dubbisnu maal hubachaa deemna achi keessatti walaloo tokko yoo irra deddeebiidhaan dubbisnu walaloon hin dubbifama jedhama. Hiikni isaa kallattiidhaan si'a takkaan akka barreeffama kaanii namaaf hin galu waan ta'eef hin cima waan ta'eef foormulaadhaan jechoonni achi keessa galan waan ta'eef abboommiin walalichaa maali kan jedhu walaloon san keessa bakka bu'aadhaan eenyuudhaaf kan jedhu sun abboommii ibsa eenyuudhaaf kan jedhu saniif abbummaa isaa baruudhaaf abboommii isaa baruudhaaf dirqama irra deddeebinee dubbisuu barbaachisa. Akkuma mata duree irratti xiyyeeffannaa kennine. Ani akka waliigalaatti wanti ani kaasuu barbaadu siifan keessa laalee jira. Wanti guddaan ani argaa jiru just waama keenya walaloon keenya just nu fakkaata Oromoo fakkaata walaloon keenya ammaa tana wanti uffatamuu miti garuu teeknikaalii saayinsii gama saayinsiitiin wanti nuti wal qabachiisne ta'u oofaa jirru hoo akkami kan jedhu saniifi suutaan hawaasa muuxannoo walirraa fudhachaa yoo deemne wal barsiisaa walirraa baraa yoo deemne gaarii dheedhee laala as keessatti quufa kan jettus ni ilaala mala wanta asirratti akkamittiin walaloo kana laaluu qabna kan jedhuuf quufa jedha. Sodaatee eeffe jechuutti daggalatti gale nan danda'u jechuutti sagalsi biraa qalee yoo ati galtuu taate galtuu ta'uu qaba jettaare yoo qabisiin jedhan qabuuf moo qabamuuf qeerransatti kaatta yaa saree indeessine yaada deemaa jechuudha yookaan haala mijeessuuf deeme kan gale immoo bosonatti bosona keessa bineensi bosona galu kan hin beekamu dubartoonni halkan gadi ba'uu sodaatan keessumaa fakkeenyaaf dhiira kan sodaatu jiraachuu danda'a halkan nama sodaachisa halkan ittuu gadi hin ba'an jechuufan garuu bosonatti gale qeerransichi saree dheeffa miti kan gale as keessa abboommii kan jennu suni sareen as keessatti akka waan tokkotti bakka buutee jirti gosoota sadoommii keessaa yookiin maloota walaloon tokko itti fayyadame keessaa tokko sareen bakka akka namaattis fudhate akka personification yookiin namoomsuu waan jedhamu saniin wal qabata. Ilaalcha waloo yoo kan laallu ta'e duuba kana walaloo kana duuba maaltu jira just akkuma waa'ee kurfaa jaangaa naga'oo in koran malee du'an oolanii duuba isaa jira wanti ummatichi san akka walaleessu taasise mata duree irraa kaasnee gaafa gadi deemnu quufa jedha erga quufa mata duree dubbisnee raawwannee isa qabiyyeessa keessaa laallee booda immoo gaafa walitti finnu quufa maal godha bishaan ol yaa'u malee jedhee bareejjatee bokkisa quufan wanta tuqamuu hin qabne tuttuqaa dhangalaasee guuraa wanti dhangala'ee guuramuudhaaf rakkisuu danda'a waan akkasii sareen kanatti qeerransa ariiti achi keessa waan jiru akkasittiin ni hubadhaani
yaada hafe immoo akka waliigalaatti isaanis jiru galatooma. Ayyee ija ogummaatiin walloo akkam akka ta'ee fi keessaa'uu siifanii wal qabsiisee ergaalee siifan dabarsan akkamitti akka hubachuu qabnu irratti yaada gaggaarii nu kaasee egaa amma kan itti deemnu gara marii keenya goolabuutti deemaa jirra. Mariin keenya ni dhumaa kan irratti xiyyeeffatu waan irraa asitti specifically walitti nu qabe kan siifan maal fide maali da'a biyya saayinsiin akkamitti ilaalama waan jedhu irratti namoonni silas yaada kaasaa turtanii rarraaftanii booda kaafneettaniitti deebitanis namoonni harka haraas gaggabaabsine san irratti otoo yaada kenne waan jedhu itti deemna. mata dureen isaatti immoo gaafa dhuftan jecha tokko siifan maal ta'uuf deema akkas ta'uuf deema akkana ta'uuf deema kanaafuu waan keessa jiru san predict sinii godhaa jechuudha ija fuulduratti fidee zoom godhee sinitti argisiisaa jechuudha kanaafuu ija kanaaniin argee symbolic representationii qabaa jechuudha waan argisiisuu barbaade sana gubbuma irratti qola isaati irratti sirriitti argisiiseera yaada jedhuun qabaa kanaafi kun immoo saayinsuma walaloo keessatti iyyuu isa olaanaa fi guddaadha jechuun dandeessu. Kan biraa qola keessatti gaafa deebitan roomaan lakkoofsa lamarratti jechuudha. Mirgi abbantaa rabbiin kan eegamedha seeraan kan eegamedha siriidha kan barreemi akkasumi asirratti maal godheera diiveeshinii argisiisuu danda'a diiveet godheera waan namni itti fayyadamu waan bare san caala waan haaraa fidee dhufe jechuudha. Staayilii mataa isaati yookiin immoo akaakuu akkaataa barreessuu mataa isaa filateeti kan dhufe waan ta'eef tokko diiveet godheera lammaffaa immoo miyoosiisii argisiisuu danda'a. Miyoosiisiin maal argisiisaa seera kan biyya eegu seera kan nama eegu kanaaf maal understate godhe seera understate godhe jechuudha undermine godhe jechuudha. Hiika teekstii tokko gaafa laaltan yookiin afoololoos ta'uu danda'a kitaabas ta'uu danda'a hiika sadi qabaachuu malaa jedhu ija saayinsiitiin jechuudha saayinsii ogbarruutu tokko kan barreessichaati lammaffaan kan as keessatti hafu sadaffaan immoo inni dubbisaan kan akka ana ofii isaatii hubatee kan namatti himu interpreet kan ittiin godhuu jechuudha kanaaf ani eenyu ta'ee isinitti himaa jira kitaabicha ta'ee miti yaasoos ta'eetii miti barreessicha ta'eetii miti of ta'een dubbisaa ta'een isinitti himaa jira jechuudha kanaafuu mirgi abbantaa rabbiin kan eegame gaafa jedhus jalqabumarraa gaafa kaatan saataayirii argisiisa politikaal saataayirii siyaasati afaan oromooti waan jedhamu beeku xiqqooshii wal keessa makaa yoon dubbadhees saataayir ceeqoonis bakka bu'uu hin danda'u natti fakkaata kanaaf politikaal saataayir jechuu ni dandeessu kan biyyi ittiin bulu kan ittiin afoomamu seeraaf understate godhee undermine godhee dhiyeessee jechuudha gaafa ceetan yaadannoo isaa keessatti waan kaasuu malu sirriitti kaasera ni ceena immoo gara itti aanutti gaafuma fudhattaniyyuu kanayyuu jidduutti barreesse asiinis gaafa ilaaltan natu irratti barreesse malee jidduudhaa kaa gubbaadha miti sila akkaataa barreessuutiin barreeffama gaafa dabtara keessan irratti asii jalqabaa barreessa yiinuu hin jedhu barsiisonni miti barsiisonni afaanii jechuudha sanas diiveet godhee dhufeera yaazoon staayilii mataa isaatii jechuudha roomaan nambar shanitti gaafa ceenu immoo galatatti jechuudha haala inni ittiin galata dhiyeesse ilaala tokko lama sadi jedha galanni sun maaliin dhiyaate walaloodhaan dhiyaate jalqaba irratti walaloodhaan dhiyeesseera kan biraa ergaasaa gaafa laaltan adaraa jedhaa waan akkasiin godhinaa jedhaa exile politics yookiin immoo alaa ta'anii kan biyya alaa ta'anii asitti waa fe'uu barbaadan yookiin immoo gaafa waa argamti jedhanii yaamaman as dhufanii waa argachuu kan barbaadan illee diskareej ittiin godha galata kanaan jechuudha kanaaf eenyu ittiin jajjabeesse warra biyya keessa jiran warra as jiran warra waa gumaachan warra carraaqan warra waan baatamuu hin malleellee baatan
ittiin galateeffatee jira jechuudha. Kanaaf galata isaa akkasiin ilaale kaanis immoo kaa'ee jira jechuudha. Siifanitti gaafa ceenu seenaa wayii naareet godha. Naaraatiif pooyitiriidha. Gubbaadhaa kaasee hamma dhumaatitti naareet godhaa deema. Seenaa isinitti himaa deema. Tartiiban jechuudha. Akkas ta'ee kana ta'ee bara kanaa jalqabee akkuma jedhamu san yaada isaa san jalqabaa kaasee osoo walirraa hin kutin coherently yaanni osoo adda adda hin faffaca'in sirriitti waan jechuu barbaachisan isinitti hima. Kan biraa dhabdee jedhaa irra deddeebiin baay'eedha. Jarreen kanneen kaapling jedhuun paaraalaliidha jarri kunii jechuudha. Hiikaa wal fakkaatus qabaachuu malu yeroo hedduu jechuudha. Hiikaa wal hin fakkaannes qabaachuu malu. Hiikaa opposite ta'e kan garaagar ta'e jechuudha. Haa ta'utii garuu yaazoon sana akka ilaalcha kiyyaatti akkasin sira jalqabas jettan walaloon ogbarruun mataa isaatiiyyuu ciniinsuu mataa isaa barbaada. Itti ciniinfatee akka barreesse sanaan laaluu dandeessu jechuudha. Uffadhee cufadheedha. Dhakaa walii wal qabsiiseera du'as jechuudha. Siifan akkas ta'ee siifan akkana ta'ee jedha. Kanaaf isa qola gubbaa irratti argitan san keessattis arguu dandeessu jechuudha. Kan bira gara fuula lamaatitti gaafa ceetan akka yaa ilma ayyaa kunumtuu mataa isaatiin waan aareet godhaa yookiin immoo stoorii isinitti himaa jira kan hin jedhe san yaa ilma ayyaa yaa intala ayyaa jedhanii namatti himuu yoo waa dhaamuu barbaadan jechuudha jaarsoliin maanguddoon baadiyyaa. Kanaaf akka jaarsa tokkotti dhaamsa dhaamaa jira jechuudha. Ergaa qabaa jechuudha. Irra deddeebiin fuula lammaffaarra jiru akka jedhee akkasumas immoo gadi bu'ee siifan jedhu kun purposely yookiin immoo ittuma dhimmameet waan kanarra deddeebi'aa jira jechuudha. Aarsaa maaliif kaffala? Maaliifan kaffala? Sii jedheen akkas ta'aa jira. Sii jedheen akkas ta'e. Siif jedheen gara fuulduraattis akkas sii ta'a jechaa jira jechuudha. Kanaan laaluu dandeenya gaggabaabseen amma ta'e jedha. Kan biraa ekeraan gootota kee jedha. Ekeraan gootota kee jedha. Alluud godhamoo kunis. Gootonni kanneen duubatti sin deebisee waa si yaadachiisaa jechuudha. Ekeraan gootota kee waa'ee maalii kaasaa jira siifan gaafa jedhu kan goota ta'uu barbaada namichi sun yookiin immoo akkasiin goota taatan barbaada waa isinitti dhaamaa jira. Kanaaf duubatti sin deebisee hin tarreessine malees keessatti gootota Oromoo gaafa jedhu yookiin gootota kee gaafa jedhu Taaddasaa jechuu dandeessu, Agarii jechuu dandeessu, Oliiqaa Dingil jechuu dandeessu yookiin kaanis waamuu dandeessu. Kanaaf duubatti waa sin yaadachiisa alluud godhaa jechuudha. Alluushiniidha jennaanii jechuudha. Kan biraa immoo gaafa xumuru risaan ragaa ba'uu jedha. Namarraa abdii kuteera namichi kun. Namichi kitaaba kana barreesse yaasoo otoo wallaalee jechuudha. Abzardiistidha kan hin jedheef kanaaf. Barreessaan walaloo kanaa abzardiistidha. Totally give up godheera waan as keessa jiru keessa akka abdii wayii kutachuu waan akkasiitti irraa mul'ataa jechuudha. Dhaamsa san kan dhaamu yookiin immoo ragaa san kan ba'uuf namaanii miti kan bakka kaa'ate risaadhaan bakka kaa'ate. Risaan kan akkamii akka ta'e ni beektu simbira akkamii gosa simbira akkamii akka ta'e. Isa gubbaadha akka xiyyaara Ameerikaa fi Raashiyaan amma ittiin Sooriyaa keessatti ittiin IS ittiin rukutan barbadeessan kan asii dhuftee isaa osoo hin dhaga'amin bubbee ta'eetuma deemee fudhata. Caacuullee gaafa fudhatu jechuudha. Cuucuullee gaafa fudhatu. Kanaaf abdii kutannaa isaa argisiisaa jechuudha. Gara fuula shaniitti gaafa ceetan gataa lakkuu jedha. Lakkuun da'umsaaf. Lakkuu deessee jaartiin abaluu jedha. Jaartiin kiyya lakkuu deessee jedhu. Gataan immoo du'aaf. Kanaaf jarri kanneen amma uumama keessatti dhalootni fi duuni kan hin hafu. Lamaanuu waliin deemu uumamaan jechuudha. Namni dhalate taanaan ni du'a kan lubbuu qabu jechuudha. Kanaaf maal jennaani oxymoron jennaan afaan ogbarruutiin jechuudha. Maal jedhama afaan Oromootti? Fuulduratti gaafa qoratamaa deemu wanni jechuu danda'a garuu oxymoron jennaan. Kanaaf namichi kun dhiphachuu isaa asirratti ilaala. Diikshinii inni fayyadame filannoo jechootaa inni fayyadame irratti jechuudha. Kanaaf hammam akka ciniinsifate jechoota lama hiikaa faallaa walii qaban walitti fidee barreessee keessaatis gaafa seentan sanuma argituu jechuudha. Hiikadhaan jarreen kanneen
gargar ta'uu isaanii argitu. Baay'ee isaa afalaloo fi ogbarruu Oromoo irrattis Oromummaa irrattis waan baay'ee waan jettaniif ani yaazuma irratti xiyyeeffadha. Oromoo keessatti waan taabuu ta'e, waan safuu ta'e, waan hin dubbatamne jira. Oodiyoo san keessatti illee gaafa dhageessan dhuma dhama isaa irratti aaree gaafa waa dhaamu yookiin gaafa waa jedhu laatanis haadha raawwatu. Kan biraa akka saree gabaa keessatti albaateedha safuudha actually. Udaan jedha, haguu jedha. Namni kan hin jaalanne jira. Kanaaf yaasoon maal keessa taa'ee barreessaa jira jettanii gaafa laaltan osoo yaasoo wallaalee jechuudha. Tootaalii wanni inni argu, wanni itti hubatu, wanni sammuu isaa keessatti dhufu waan akkas akkasii waan gaggadhee kana jechuudha. Kana laaluu dandeessu kan dhumaa takkatti dabalumu moonga samarii isaati irratti dhufuudhaafi kanaaf yaazoo istaayilii inni itti filatee barreesse gaafa laaltan muudiin inni taa'ee keessa barreesse jechuudha. Muudiin kitaaba kana gaafa barreessu yaazoo osoo laaltanii maal keessa taa'ee barreesse gaafa jettan abdii kutannaa keessa abzardiist dhasiniin jedhe yaazoon aktuwaalii waan biraatiin abzardiist ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf jechoonni inni filate baay'ee addaa baay'ee cinqameeti kan barreesse kitaaba kanaan politically and culturally satire jedhee fudhe. Siyaasanis aadaadhaanis satire waan baay'ee keessaa ba'aa jira waan ta'eef ofii isaati jechuudha. Keessaa kutachaa jira, abdii itti kutachaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf figuraatiif afaanonni jechoonni inni filatee itti fayyadame gubbaadhaan kan mul'atu qofa osoo hin taane keessa isaaniillee gaafa laaltan dhaamsa kan qaban hiikaa lamaa sadi qabaachuu kan danda'anitti kan filatee barreesse waan ta'eef ija kanaan hin ilaalatu. Akka adaraatti kan inni dhaammachuu barbaadu. Ammallee barreessitoonni barreessitan sagantaa kanallee kanneen hordoftan yoo jiraatan bakka garaagaraa jiraatanii akka adaraatti kanneen adaraallee isin jechuu barbaadu ani gama kiyyaan yeroo Oromoon gaddetti hin sirbina irratti hin sirbina. Yeroo Oromoon gadde wajjin gadda. Yeroo Oromoon dhiichisu wajjin dhiichisa. Barreessaa jechuun aantee sabaati, arraba sabaati, arraba hawaasaati. Arraba sabaati dubbachaa jira. Namni waa barreessu. Har'a Oromoon akkam keessa jira. Isa jedhu xiinxalaa akka barataan tokko dabtarii isaa qo'atutti firii gaarii fiduuf barreessaan tokko immoo hawaasa isaa sirriitti qo'achuu qaba. Xiinxaluu qaba. Madaan hawaasa keenyaa nu dhukkubuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo hawaasni keenya ni deemna jedhu ni teenya jettanii barreessina. Yeroo hawaasni keenya ni kaana jedhu hin sakaalina. Hawaasni kun intarastiin isaa maali yeroo har'aa? Fedhiin hawaasni keenya qabu maali? Kana hubachuu qabna yeroo hundumaa jechuudha. Kanaaf adaraan biyya kana barreessitoonni Oromoo yeroo har'aa wanni nuti gochuu qabnu maalinni fedhiin hawaasa keenyaa maalii garamitti luucee jira maal fedha hawaasni keenya nurraa amma ofiif hawaasni kun maal fedha isa jedhu haalaallu achirratti haa barreessinu. Kanaaf siifan aantee sabaa fedha hawaasni keenya keessa jiru kan calaqqisiisu akka jirutti jalqabaa qabee kan gadmaatti yoo ilaaltan fedha hawaasa Oromoo qabatee dhufe. Boo'icha hawaasni Oromoo boo'u boo'a. Kutannoo hawaasni Oromoo qabu qaba. Har'a barreessicha qofaan dhugaa dubbachuuf. Oromoonis goota akka barreessichaa ta'eera ani beeka. Akka hubannoo kiyyaatti Oromoonis kutateera. Reefuu akka jaalli kiyyaa si dubbate abdii muratee miti yaasoon. Yaasoon abdii murate osoo hin taane abdii qabuu sanaaf kutate ni kutate. Abdii qabeessa hedduu abdii qabeessa anaaf akkasittan ilaalaa. Maal inni sodaa ofirraa hin qabu. Lubbuu isaafis waan qusatu hin qabu. Waan sodaatus hin qabu. Qophaa'aa siifan akkuma jedhe siifan darbaa atuu naaf dabarte anis siifan darbaa jalqaba irratti fuula tokko irratti fakkeenyaaf yoo ilaalle akka ati of dhabdee akka ati of dhabdee anaan maqaa dhaabdee
Look at maal inni gaa sirratti namni sun isaaf darbeera innis isaaf darbuuf qophaa'aadha achi keessatti namni sun eenyu akka ta'e barreeffamicha keessatti arganna maqaa isaanii ebelu jedhee hin tarreessin malee yoon kanan godhin immoo lafeen ekeraan kee lafee ta'een haa waraanuu jedha kutannoo innis sanaaf qabu agarsiisa jechuudha kun gootummaa barsiisa sabaaf amanamuu barsiisa jaala ofiif goota ofiif kana agarsiisa jechuudha. Kan biraan filmaata jechootaa inni itti fayyadamu yeroo baay'ee akkuma warri kaan ibsanitti filmaanni jechootaa isaa addadha namoota kaan irraa. Hangam takka aantee Oromoo akka ta'eef ilma Oromoo akka ta'e dhugaan kan itti mirkaneesse jechuu nan danda'a. Jechoota filmaata jechoota isaa gaafa laalu. Qixa inni ittiin dubbii yaadu dhugaa tokko calaqqisiisu waan tokko wajjin wal bira qabee graphic godheeti yeroo hundumaa jechuun kan agarsiisu afaan ingilizii isaarrattis ilaaluu dandeenya waan tokko wajjin wal madaalchisee fakkii isaa akkasitti kaasee nu garsiisa jechuudha akka nama fakkii kaasuuti walaloon kun anaaf akka nama fakkii ilaaluutiin ilaalaa ture jechuudha visual wanta ta'edha kanaaf hunda caalaagaa yaasoo hamman jedhuutii ol kitaaba isaa akkan jaaladhu siifaniin akkan jaaladhu kan na godhee siifan barreessitoota warra kaan irraa adda kan isa taasisu hawaasa Oromoo har'a isa har'a irra jiru jechuudha. Har'a hawaasni Oromoo maal irra jira? Buraayyuun maal irra jira? Sulultaan maal irra jira? Yuusi hundi Oromiyaan maal irra jirti? Kutannoon Oromoo maal fakkaata? Fedhiin Oromoo maal fakkaata? Qophiin Oromoo maal fakkaata? Isa jedhu ifa baasee lafa kaa'ee jechuudha. Kana gochuu isaatiin immoo ittiin qaanfanneetti boone thank you jechuun barbaada barreessitoonni warra kaanis adaraa kan isinitti dhaammadee maal inni hawaasni keenya har'a maal barbaada isa jedhu sana ilaaluu qabnaadha. Yeroo hawaasni keenya gaddutti mana taaziyaa yookaan mana boo'ichaa dhaqnee daansii wanta jennu jechuu kootii galatoomaaf ta'eera. Barreessitoonni keenyas fedhii uummata keenyaa barreeffama isaaniitiin baasanii agarsiisuu qabu. Sagalee uummataati barreessan jechuudha. Topical issue jedhu. Ambiraa universality yoomiyyuu eessattuu kan nama fixanne kan fudhatama qabu kan haaraa ta'ee miira namaa hawwatu ta'uu qaba barreeffamni. Malee kan yeroon irraa darbu ta'uu hin qabu. Siifan keessattis kan hubannu kana. Kabraa dhimmi guddaa asii ka'e tokko abdii kutannaa moo kutannoodha moo kan jedhe fakkii duraaf duuba baay'ee na gammachiise fakkii karaa duubaa jirtu kana gamisaan yaasoon mul'atu kana fuula isaarraa ija isaarraa haalli itti taa'e akka nu hubadheetti aarii guddaa ejjannoo guddaa kutannoo guddaa jireenyi isaallee gamisni gaaffii keessa akka galetti waa guddaa nu hubadhaa achi keessa waan hidhaa keessa dhaabatus fakkaata kanaaf duraa duubaduu fakkii isaa waa hedduun irraa arge kabira diiveeshin kan jennu seerluu garraa maquu poetic license yookiin waloon tokko bilisa jechoota filannoo jechoota irraa ka'e akkaataa barruusaatti dhiyeessu bilisa walabummaa qaba. Poetic license kanas keessatti waa hedduun arge. Tarii akka qeeqatti akka gaaffitti dubbisaa biraallee kan ka'uu qabu ammas namoota irratti yaada wal jijjiirre irraa kan ka'e kun maa fakkaatti dhiyeesse laata kun maa fakkaatti dhiyeesse laata fuula tokko irratti walaloo sarara murtaa'e haalli itti dhiyeesse jira walaloon mata duree tokko haalli baay'ee itti dheerate jira tarii irratti yaazoo nama waa jechuu danda'a haalleenya mataa isaati istaayilii zamaan himself wayiif haalleenya kana filate maaf filate laata isa qofa yoo doon taane sobbooqan kan guutamedha jechoon inni itti fayyadamu sorgoof sookoodhaan ciigoodhaan kan guutamedha keessattuu walaloowwan sarara lama sadi sarara afurtaan gaggabaaboon sorgoof sookoon kan guutamedha kanneen biroos akkasuma siifan kan jedhu kanallee kallattii hedduudhaan laalee hiikne irratti dubbanneerra sirba hirphaa gaanfurree hawwii koodhuu fi kan sayyoo daandana yaa biliqqistuu jedhu sanaanillee wal simsiisen isaa wajji wal bira qabeen barreeffama kana siifan kanan ilaale kabiraaf inni dhumaa oo durbaa kan jedhu sanaa fi
sila dingil kan jedhu tokko wal bira qabeeti ilaali. Shamarranii maal jechuudha oo durbaa jechuun ijoollee mata duree kanaa jennaani. Sagaleen dubartii oo jetti gara laafettiidha haala simannaa ishii sana agarsiisaa qabbanooftuu ta'uu ishii sana agarsiisaa jedhan. Keessa seennoo dubbisne waa hedduudha waan nama bashannansiisuu fi karuma maanguddoonni illee akkaataatti dhiyeessanii waan sana wal qabate waan safuu cabsee waan fakkaatu jedhaniiti maal kaasne seetan isa sirbanii sirba gadaa keessatti sirbanii ani hin jenne gadaa jedhe afoolli miliqqee illee qaba afoolli Oromoo sana bu'uureffatee yaasonii oo durbaa kan jedhe kuni waa hedduudhaan kaase maanguddoonni keenyas dubartoota illee dabalatee jedhanii sirbanii waan safuu cabsu hedduu jedhanii miliquu amala afoola isaati ani hin jenne gadaa jedhe gadaa sayyoo waaqayyoo jedhu kabraa sila dingil kan jedhu wayii wal qabsiise kaase durbummaa akkamitti ilaalu maanguddoonni keenya yoo jenne walaalle durbatti wareeggatu bar durba waaqa kadhatu durba duudaa baasaniit farda luugamaniit beera cifree kalaalee baasaniit ooda namatti ba'u gumaallee yeroo walbitan kana baasu warra namni jalaa du'e kanatti baasaniit ooda ba'aniit gumaa baasu nu waraaramaa jedhanii kanaaf durbummaan hedduu gatii guddaa qaba hawaasa Oromoo keessatti illee tarii kanaa wal qabsiisee innis kaasuu danda'a sila dingil kan jedhan sunis silayyuu amaariffii bu'uurrisaa afaan Oromoo irratti kan hundaa'edha. Pidgin languageidha. Asirraa uumame. Kanaafuu asumaa dhufuu danda'a sunis safuun dubartiin birmaduun qabdu sun asirraa dhufuu danda'a numtuu mataa isaatiin jedheeni waan kana kaasuu barbaadanii baay'ee ulfaadhaa baay'ee nutti tole yaadna sitti kee kuni. Ayyee ulfaadhu qulqulluu lammata carraa waltajjiitti deebisuu anis gamana maanan dhaamsa dhumaa yaasotitti sin dabarsaa isa dura garuu egaa akkuma namoonni hedduu keessa jechaa turtanii haala mijanne keessatti warra barreessaa jiran keessaa fi uummata keenya kan afaan faajja'ee rakkatee bu'aa bahii adda addaa keessa jiru kana warra xurree qabsiisaa jiran keessaa hedduu jiru isaan keessaa yaasuun nama tokko ta'uu fi walaloon amma dhufte kun immoo walaloo ammayyaawaa kanneen akka Dr. Zalaalam Gammachiis lataan faan yeroo dhiyoo eebbisan kanatti taane dhageettii fi dubbisuuf kan gahe ta'uusaa gamanuma ilaaluu dandeenya. Bu'aa bahii jaalala jibba cunqursaa qabsoo akkuma sila jedhamaa ture fedhii barnoota illee waan ani irratti illee bobba'ee jiru barreeffamoota tuqan keessaa waan qalbii na hatan keessaa waan kana of keessatti maqballeessii seenaa sobaa nutti saaree daraare wanni amma garaa na cimsu maali beektu ijoolleen teenya dargaggeeyyii har'a jirtu nama deebii barbaadu deebii saayinsaa fi qubsa sababeessanii dhiyeessuu danda'u isaaniiti. Kanaaf warra akkas godhan keessaa yaasuun nama tokko jechaadha. Gama walaloo siifan yoo gabaabsee waan baay'een kaasu ammayyaa ta'uusaa ulaagaa walaloon saayinsaawaa qabachuu qabu qabatee dhufuusaa akkasumas immoo walaloowwan hundaaf agartaniirtu yoo ta'e warri oodiyoo isaa dhaggeeffattanis sababa qaba. Ka'umsa kaa'e ibsa kenna dura otoo walalootti hin seenin haala jiruuf jireenya uummanni keenya keessa jiruu fi waan fedhu wajji wal qabsiisuudhaaf dhamaatii guddaa itti dhama'ee ergaa barbaadamuu qabu ergaa darbuu qabu dabarsuuf kan itti yaale agarra jechaadha. Gama biraatiin barreeffamni kuni kitaabanis oodiyoodhanis bifa adda ta'een yeroo dhiyootti gabaadhaaf dhiyaata akka dubbistan akka dhaggeeffattan sinaffeera. Ani waan waltajjiin carraan biraan jirree fi gamanumaan barreessitoonni gaazexeessitoonni hayyuuleen keenya dargaggoonni boruu abdii Oromiyaa taatan gumaacha isinirraa aartii Oromootiif taasisuudhaaf waan qabdanirraa aarsaa gootanii asitti argamtanii hirmaannaa ho'aa waan nama jaaru yaada gabbataa ifatti waan fooyya'uu qabu fi waan itti jirru agarsiisuu keessaniif akkasuma televezyiinii OBS reestooraantii Naaroobikaa walumaa galatti hundi keessanuu ulfina Oromummaa argadhaa qe'ee nagaatti galaa jedheeni abbaan Uyaametti sin deebisa. Yeroo kamiyyuu kan inni hin daganne baay'ee aartiin Oromoo artistoota Oromoo biratti gatii isheen qabdu hundumtuu hin beektu.
wallistuu Haanishaa Salamoon biyya London jirti. Baay'ee ulfaadhuun jedhaanii waan ajaa'ibaa komitmentii ajaa'ibaatti mul'iste kitaabni kun akka maxxanfamu deeggarsi ishiin goote guddaadha. Baay'ee galatoomin jedhaanii dhumarratti waan takka waliin jenneeti adda baana. Egaa hiriyoonni kiyya warreen as keessatti warreen waamicha kana kabajanii dhufu hundumtuyyuu ulfina waaqaaf lafaa argadhaa hin jedha akka Oromootitti. Mee siifanii naa xumurumi kitaabichuu siifan jedha mitiire. Siifan akka ati of dhabdee anaan maqaa dhaabde akka ati biyyoo uffattee ati dhagaa cufatte qarsaa boraafatte siifan haa cabuu siifan of haa dhabuu an biyyoo uffadhee an dhagaa cufadhee qarsaa boraafadhee yaa ilma ayyaa ati goonni kun kan qaamni rasaasaa guddaan guddaa baatu qooda duutu tasaa siifan kakadhaa qumbii ciniinetoo siifan gaara kaadha bariifiniinetoo tasas geeddaree du'a kee duudha siifan waan faleessa bakka kee buudha yaa ilma ayyaa natti hundinne manni koo anasi naawuu hundinne keessi koo kanasi mana isanii ta'uu abbaa maatii gorboorsiisanii ta'uu abbaa waatii siifan bahe malee jidiida laaltee garaan na boorofnaani onneen na aartee yaa ilma ayyaa wanni nyaadhus jira akkatti nyaadhusi karaan kaadhus jira akkatti kaadhusi yoo waan san nyaadhe foon kee natti ta'eeti yoon karaa san kaadhe mudoon natti ba'eeti nyaachuudhaaf qusadhe garaan koo beela'e miilli koo adoode daandii sun seela'e achiin odoon qabuu dhabaa odoon beekuu dhabaa siifan jedhamaa miikinu amma ammaatti dhaqee galuu dhabee maqaan himamaati yaa ilma ayyaa siifan akka osolee holqa dhagaatti galee akka canoo lagaa baala nyaadhee bulee akka jawwee gannaa biyyoo arraabe malee siifan akka gommaa hagabee akka weennii naaffan qabee iji daggala na laaltee qalbiin dukkanatti qajeelte miilli gammoojjii kajeelte yaa ilma ayyaa siifan aduun na waaddee siifan gaadduun yaa gaadduun na gaaddee ana maqaan abaddu maqaan na baddee aduun maaf si guba yakka maaliif si gaadu maqaan maaf si bada dabaan maaf si yaadu ati muufattee qoodan ijaan argu ati rakkattee yoo alagaan saggu gaafas callaan badee yoo haramaan margu si dura naa oolchu yaa ilma ayyaa ofiif waadaa galee siifan waadaa kakaa saba koo nyaadhu jedhee soba dhugaan makaa sobeetoo abaaree ajjeesaa achumaan kakadheetoo kaasaa itti buufee sobee dhugaafa fakkeessaa siifan sijjees hin jedhu hin fakkeessu tasaa yaa ilma ayyaa kakuun kee cubbuu takaallaa natti ta'ee abaarreen kee booqaa addatti na ba'ee eebbi kee na goobsee gooba natti fe'ee yoo kakattu yoosuu akkan sii dhabamu yoo abaartus yoosuu akkan sii qabamu eebbisteetoo yoosuu akkan siif himamu siifan jiraan du'a jireenyaan dhabama siifan ta'ee yaada yaaddoodhaan qabama yaa ilma ayyaa na amanii na dhagayi ammallee na amanii wanni hin godhu wanni hin ta'u hundi siifanii dhugaa gadaa Oromoo dhugaa caffeetumaa kan bade soonuu kan balleessu soonumaa dhugaa uumaa ganamaa dhugaa ruuda walaabuu harki lamaan kan waliitii wal maleenyu qabu dhugaa seeramaan guddoo dhugaa kallacha araaraa dhugaa caaccuu kallachaa dhugaa langee seeraa kontoma koo dhuma koo siin jalqabeen siin fixaa saba koo dhiiga koo siin baheen siin lixaa amma ati argitutti waan hamoommattee jirtu amma ati gonfattutti waan teechitoo murtu waadaan waadadha lubbuun manatti hin deebitu gateettiin koon dadhabu mudhiin hin seela'u foon koo namoo atee yaanni koon naanna'u siifan manaa ba'e waa fidee waa kufuu yookaan fidee dhufuu yookis kufee hafuu gidduu kanatti damni waa uumamtee foon koo namoo fi lubbuun koo cubbamtee yoon jalladha ta'e beekaa irraa gore ekeraan gootota kee lafee ta'e qoree irree naa waraanu akka isa more yookas siinaan ana ta'e siifan manaa ba'e akkan sumaaduu
ayyaanni Oromoon afaanaa bu'u akka seenan baanee risaan ragaa ba'u yaa ilma ayyaa uffadha nagaa naa galaa jiru jetti mata duree ishii kan xurree isaan barre dalagaat deeganii jiruu malee jiru kan jiruu beekanidha.